Ayyaana waggaa ayyaantutu argama. Baga ayyaana waggaa bara haaraa 2016 nagaan geessan bulchiinsa kutaa magaalaa Dambalaa. Aan Shifarraa Abbabaan jedhama. Hojiraawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Dambalaati. Jiraattota kutaa magaalaa Dambalaa fi jiraattota magaalaa Adaamaatiif akkasumas ummata Itoophiyaatiif baga bara haaraa 2016 nungee isningee jedha. Barri kun kan nagaa, kan jaalalaa, kan fayyaa, kan milkii akkasumas kan waan hundatti yaaddanii ittiin milkooftan kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u. Aanaa Malkaa Adaamaa, aanaa Irreechaa fi aanaa Wanjii of jalatti hammattee Angaatuu Sulula Qinxamaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti kan argamtu. Bulchiinsi kutaa magaalaa Dambalaa haala teessuma lafaa mijataa fi carraawwan investimentii bal'aa qabaachuu yoo isiniif ibsitu gammachuu guddaadhaan. Eeyyee! Lagni Awwaash magaalittii qaxxaamuree darbu hoteelota sadarkaa isaanii eeggatan giddugalli bashannanaa paarkii Abbaa Gadaa kutaa magaalittii keessatti argamu. Daandiiwwan keessaa lafa bal'aa tajaajila investimentiif ooluu fi galmi Abbaa Gadaa kutaa magaalittii keessatti argamu. Miidhagina magaalaa ta'uu bira darbee abbootii qabeenyaa magaalaa keenyatti investi gochuu barbaadaniif haala mijataa uumee jira. Kottaa potenshaala misoomaa magaalaan keenya qabdu fayyadamuun waliin taanee kutaa magaalaa Dambalaa haa misoomsinu. Ayyaana gaarii bulchiinsa kutaa magaalaa Dambalaa. Ayyaana